Bagadagia oduu gammachiisaa jiraattota aanaa Guraawaa fi naannoo ishee hundaaf fayyaa hin dhabina yoo tasa dhukkubsattan immoo kottaa gara kilinika giddu galeessa Dabbaal jedhee si waama doktorotaa fi hojjettoonni kilinikichaa. Egarabbiitii tajaajilaa fi dhukkuboonni nuti wallaannu kanneen akka tajaajila altiraasaawundii yookaan kompiitara qorannoo fi yaala dhibee garaa keessaa yaala dhukkubbii dugdaa fi muddii qorannoo fi yaala dhibee garaachaa yaala dhibee qabbanaa yookaan faalij qorannoo fi yaala dubartoota dhala dhabanii yookaan maseenummaa diimachuu fi babbaqaquu hidhii yookaan barraanchaa yaala ulfa deebi'uu yaala dhibee baasur yookaan hemorrhoid yaala dhibeewwan gogaa qorannoo fi yaala dhibee kalee rakkoo walqunnamtii saalaa yookaan meeshaan ka'uu dadhabuu fi fedhii dhabuuti. Egaa tajaajiloota kanneen kanatti akka gammaddan shakkii tokkolleen qabu teessoon keenya Giroo baankii Awaash cinaadha. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa 0925 iraan isinii deebi'a 0925 irratti heloo nuun jennaan nu argachuu dandeessu. Tajaajila si'ataa fi wayitaawaa akkasumas fayyaa keessaniif deebitanii akka fayyitan barbaaduudhaaf gara kilinika giddu galeessa Dabbaal akka dhuftan shakkii homayyuu hin qabu. Egaa nutti makamaa waliin gara fuulduraatti kan isiniin jedhu Dabbaal Medium Clinic yookaan kilinika giddu galeessa Dabbaali.